qabu masii qoosii bira fiddee immoo nargisiisin. Ara nargi echatan galakisayyuu qaba. Hin argisine gallakkisoo doontaan dhengada guyyaa tokko jalan jiraanii kun nutti argisistee turte gurraacha dhaabbateeru tokko waaqayyoon ija hamaa raasii kaa qabu. Guyyaa nutti argisistee. Sirriidha. Isaanumaan kan labadha ammaan sagaltamoo isaan gabaa bu'anan horii yang qabata albaan isaan dalataan. Nuka. Wasin garu na kan kabutteeru ni gana. Hangkabu sim barbaada ni gatarin taa'ee jemmaati koo bira taa'u barbaada. Ada. Bakka lakkoofsa koo keessan asii barreessa masiyyaa. Takkataa fi ofiidhaan bargaarte immoo fidii garnaan nama karaa keetirraa dhufe hundumayyuu hin gargaara duuba ittiin jennu. Kosti በእናትሽ ምስኪን ተቆጥባ ዋቃዋን መንገዱን Fidii fi guyyaa tokko namni danda'u gargaaru. Waaqarraa argata masii koo ati galata namarraa hin qabdu. Ani number edan jedha finiteerin nama biseeti. Hin mul'attu Barshabaa kaan keessattis fuula si mul'isu. Si qaqqaba. Kosti gadi. Na qaqqaba miti bakka kanatti hojjetu. Iddoo jijjiiri si qabaa'eera. Naan qabutti hormee kun. Turkiin baay'ee rakkisaadha. Maal nagaafatti? Amma nagaamu? Nagaamu masii. Ijoon? Amma nagaamu masii. Masii akkam nagaa ta'e? Akkamii miskaram? Jirta akkam? Jira akkam galata waaqa. Baga nagaa rabbiin maatii keetis si dhaqqabsiisee akkam jirtaati. Jira lubbuu galata waaqa akkamiti? Jirra galata isaa baay'ee namatti tolaa haalli kee gorsi kee akkuma duraanitti nu as galaa nu godhaa jirta dhugaa rabbi Itoophiyaattis gallaanii eebbifamii. Innaa wanti ani si gaafachuu barbaade jechuun nama afaan hin beekne jedhi biyya Dubaay kana deemuu barbaadanii. Innaa yoo ergite sirraan akka deemuun barbaade. Nan arga garuu dhiifama naa godha warri ilaalee akkana jedhanii mi amma badiin bakka kamitti ijoolleen takka ammoo gizee odu Dubaay hin galin jechuudha dhugaa dubbachuuf sa'aatii kamii gizee sanii masii dubbadhu. Nan dubbadha oomuma rakkam nagaa keetti jirta. Namni tokko egaa nama qabaatanii jechuudha. Fakkeenyaan dubbadha maskara misiraakii maqaan kee dhiifamaati garuu. Namni tokko egaa nama erguu qabaate. Namni tokko egaa jaalatee sitti dhufe maaltu harraba fide kanatu gaafii natti ta'a yeroo hunda. Hin dhufanii qarshii amma kana kaffalaa tikkeetti waddadee godhan lakki masiitoo qarshiin kee kuni guddaadha. Jettee deebitamoo nama arrabsuutu filannoodha. Ara nageenya wal addaan ba'an malee maaliif nama arrabsan nama akkasiiti miti godhishiin. Dhugaa baay'ee tokko bakka yaa'ii haala nama tokko jedhee ani summii dubbachuu hin qabu. Maaliif ani nama hojiiti. Ani homtu wanti killee namni naqeeqtu jirtu nama gaariin ofiin madaala malee nama naannoo akkasumatti hin gaggeessan. Dhugaa dubbachuuf gatii waliin dubbanne diddanii cabsitanii wantan taanani Kiristoosii gaafii tokko malee ani kos sin makataa godhadhee tan makataa jechuun akkas misikkirii naa taatanii nama miidiyaarra ba'eetoo of danda'ee ergutu caalamoo nama dhokatee tokkodhaan hojjetu caala. Mee kana filadhaa. Nama miidiyaarra ba'e malee. Sirriidha. Gaafii tokko malee namni takka kanaan booda viidiyoo minaalbaata hin jirtu amma intala takka wal dhabnee jirti. Gaafii tokko malee damooza ji'a tokko irraa mursiisa. Maaliif birri kee fudhattee deemte waan ta'eef? Kiristoosi.
deemtee achitti hin kaffalu jettemoo Kiristoos deemte akkuma jaana dhawatte. Amma irraa hin mursiisa. Damooza ji'a tokko qarshii duba jechuudha. Kiristoos gaafii tokko malee langalchuu. wayne namni keenya kana badee bakka. Madaala miidhaa madaala. Dura irraa fuudhuu didde nama namanin. Dhugaani baay'een garaana. Ittiin illee wanta akkana keessa seenin jettee na seeratte jechuudha. Mucayyoo na irraan ergu jechuudha. Baay'ee na akeekkachiisa. Garuu ani garaan na dhugaa dubbatu. Maaliif naman kaleessi wajjin turedha. Naman kaleessi wajjin uniformii uffadheedhaan. Arras borus gara makeechana. Kana hunda madaala lamiidha. Manas jala diigame maal jettee gizuuma mucayyoon deemtu kuma jaana dhawatte dhugaa waaqa. Abashaan keenya kanuma hojiin isaa waan biraa maal beekattee? Qarshii koo jechuudha. Qarshii koo baankiidhaa baasitan ergeef warra tikeettii murusan. Kiristoosi ani garuu birriin kun hundi na bira. Tikeettiin akka waddaden beektanis immaa. Anu ko Saudi Arabiyaa irra nan gale. Tikeetti waddade amma beekamu hunda waddade dhugaa keetillee. Namitti si mure moo ofii muratte masi ati tikeetti? Lakki boy namtichu mannaa mure gizee lachuu kan gubatas kaanis hundumaas mannaa kaffala. Gosh nama gaariidha. Ennaa yoo nama qaanqaan beenne wanna Dubaay ergitu yoo ta'e yoo nama bootaa ergite argitee rakkoon qabuun hin deemu. Keessa na dubbisi dubbii inni ergama. Amma ramadaanii kana manaamin Haadha daa'ima lamaati jechuun nama hojjetu nama wannoomti. nama taas gabaa baqa nama taas gabaa nama manqaarraa si jemmere waan nunarraan akka sinarraan deemtulleen hin barbaadu. Manqaarra na Aara dubbisiisa. tasgabbooftuudha kun mucayyoonni. Dhugaa faazarii nama dheengadda viidiyoo hojjette sana argitan Gabriel harsiidhaa dhufe madiyyee harsiidhaa dhufe kottaa hin deemtedha. Boolee keechen contun gizee deebitu as mataa keessa na boba'e rifaatu dhiise. Garuu waan takka illee natti hin dubbatu. Takka lafu makaati si arrafiti maaliif akkas ta'e atiin isin jettu akka waan keessa beektu. Booleedha maaf deebisan ishee. Sitatii isaaniitu wanna tasaasa'e dhimma mataa isaaniitu nuun galchu garuu tikkeetti san immoo lammata dhimma isaa ofuma muranii mucayyoo kun okalee hin gaggeessee dhufe. Siyoosii minaamina nastaqaa. Siyoosis hin galchu dhimma mataa isaatu san beeku ani garuu waan hin beekne bu'uuratti nama dhiba. Nama haaraa hin ergitaa masi. Dhugaa nama haaraas fudhachaa tuma jira garuu. Nama haaraa ergee amma baay'inaan